sosodaate gacheetiin godaanneef malee naasira otoo dacheen kuni godaante otoo laftuu barsi gigaante Oromiyaa gara keeffatu garaan na sosodaate ABO Daawud Ibsaa yeroo keessa fudhatanii gaaffii deebii nama gochuudhaaf dhiyaatu keessatti hedduu galatoomaa. Galanni keembaliin. ABO Daawud qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf hojii hojjechaa jirtu umurii keessan guutuu qabsoo kana keessatti dabarsitanii maaltu akkasin waan kanatti of kennitan hundeessanii ta'e? Qabsoo kana gaafa duraa haaluma jireenyaa fi guddina keenyatu deemsa keessaa akkaataatti jiraannuu fi akkaataatti guddanne irraa nani abbaan lafaa keenya bulgaarraa dhufe isa jalatti cisanyaasa jedhanii warri keenya ijoollummaa keenyatti waan warri keenya oomishan gatiitti itti baannee namicha kanaaf ruboo safaraa guddan guddoo nutti dhaga'ama ijoollummaatti kuni dammaqinsa hin qabnu garuu nutti dhaga'amu ture maatii guutuu deemsa keessa immoo mana barnootaattis waan hedduu nurra ga'e akkuma guddinaattu walitti bu'aa wal lolaa mana barnootaa elementary school shaambootti baradhe shaamboo magaalaa warra nuujuuti warra guddeessa isaantu jira ijoollummaatti nu xiqqeessaa wal lolaa wal reebaa guddanne ijoolluma waliin barannu wajjin kunis kuufame haayiskuulittis kanuma wingeetitti baradheni deemsa keessa immoo wingeetitti maabara tokko qabu ijoolleen Oromoo warri nu dura jiranii isatti nu dabalanii waan nutti himanii seenaa Oromoo dammaqinsaa nu jalqabsiisanii kanuma keessa yuunivarsiitii irra bal'aa ofiiyyuu waa dubbisuu jalqabnee sirnaa boqote kanuma kanatti qabsootti nu dhiibe qabsoo Oromootti erga qabsoo seennee waan hedduutu ta'ee isuma beektanii keessumaa ijoollee summiidhaan na biraa dhumteetu jirti isheen kun qabsoo kana keessatti na hiiteetti isaan dhumanii ani lubbuun hafee isaan achitti dhuman kana dhiisee bakka biraa dhaqu qabsoo kana keessa hin dandeenye sammuu kan nuti na hidhee irra guddeessa sammuu qabsoo kanatti. Yeroo hedduu dhaga'ama namoota wareegamanii keessa kan lubbuun hafe akkasiin ta'e akkam ture wanti sun yaadannoo isaa yoo isinitti dhaga'amu toomaan taane nu ibsuu dandeessu? Ani bakkatti waan sun ta'e insidentii sanarra guddaa isaa yaadadha ergasii waan ta'e qofaa yaadadha. Damdolloo hospitaala keessatti uf bareen sana dura waan ta'e hin beeku hospitaala Damdolloo keessatti yeroon uf baree jirutti hospitaaluma keessa jira harkaa fi miilli koo immoo hidhamaadha siree irratti ciisaa harka koo sansalataan hidhamaadha miilli koos jalaan sansalataa walitti hidhamaadha mammadaadha maal akka ta'e hubachuu hin dandeenye sana booda xiqqoo akkan bayyaannadheen poolisaan na ajjabanii iskoorti na godhanii Gimbiitti na geessanii Gimbii namoota gurguddaa warra dargiin gaafas qabutu achi gaaffii fi deebii fi wajjira bulchiinsa naannoo sanaatti
faantaati. Warqaan dabballoota warra security poolisoota ajajoota poolisaa kana kanatu waan gaafachuu yaadanii anuma tokko yaadatu. Egaa waan gaafatanii waan isaan jedhanis yaadachuu dadhabee achina kamtitti dabarsanii mana warra security achis torbee tokko argamtursanii akkanaa dabarsan kanuma sidantii yaada. Ergasii garuu police commissioner gaafasii ka ture Koloneel Tasfaan Keelii nama Eertiraati. Akka carraa ta'e namni kun gaafa duraa yeroo horrotti nukseen hidhee ture 1977 dhumarraa hanga 1979 warra jalqabaa 1980 horroo dhufee ka hidhaadhaan nuufii keessa waggaa 2 fi 3 booda. Akka carraa biyya kanatti wal argine otoon hin duraa 2002-2003 detail isaa naa hime. Fotograafiilee naa kenne fotograafii lama akkas naa kenne. Kan inni jedhee inni quban qabu summii sana nugseefaa fi warra bulchitootaatu qopheesse. Erga sana qopheessanii summii suni erga nyaatanii booda akkanaa himanitti ati daftee waama xiqqoo nyaatteeti gara waardiyaa jijjiiruutti deemte naan jedhanii poolisoonni itti ergine. San booda namni nyaate itti waan ni ta'e ati biyyoo arraabdee gangalattee bishaan itti fiigdee akkasitti lubbuun kee jiraachuu himanii. Akkasitti warra kaan dhumaniiti marsinee warra wambadee qabanne jedhaniiti achi poolisoota nu ergaa jedhanii akkasitti dhabnee si qofaa lubbuudhaan argine naan jedhe namichi fotograafii wayii ka allaattiin waan sana nyaattee achitti allaattiin sun duutee jirtu naa kenne. Fotograafiin sun ni jira kanuma qofaa yaadadha. Yeroo dhuftan nyaata sana nyaatan eessa sanii akkam ture otoo nyaateen duraa deemsi ture? Deemsi ture maal naannoo sanatti deddeebi'aa turre namoota reefu nama ijaarutti jirra. Namni nu keessaatii obboleessa namicha summii nu nyaachiseetu jiran waliin ka ijoollee sana waliin du'e Taaddasa Shorroo jedhama. Achuma mana sanatti deddeebineerra akka nu himanitti booda achis dhabna gandeen kaanis ni dhabna. Waanuma irra dhaabbatamee nama ijaaraa nama achi keessaa rukutu yookaan kaadhimmataa ijoollee dargaggoota ta'an. Hojii siyaasaas hojjetaa hojii jaarmiyaas hojjechuu erga jalqabnee turreerra kanuma keessa ga'a. Namni obboleessa isaa nyaachisa jennee shakkinu obboleessa isaatii inni nu waliin jiru kan du'e suni namuma kanatti qaxaratan. Yeroo nyaatanii baatan sanatti maaliif kaatanii akka deemtan yaadattu? Nama tokko mboona idda maakalaawwi dhuftanii moo maakalaawwi keessa baatanii miliqxanii baatanii akka waraana bilisummaa Oromoo dabalatanii seenarraa kan himamu. Kun akkamitti akka baatan deemti immoo baatanis dhuguma baatanii tuttanii itoo isinitti murtaa'e. Maakalaawwi nu fidanii sana booda naqamtee akkuma siifne maakalaawwi yeroo nu fidan na fidanii reefuma koo fidan malee baay'ee dhukkubsataadha. Dhiiga kan qaba. Akka jalqabaa investigationii jalqabanii qormaata sana tumaa dhiiga tufuu yaadatu sin jiruuf maal akkatu malee. Sana booda ofeeyyuu laafee poolis hospitaala geessanii poolis hospitaala ji'a tokko na ol dhaananii yeroon fayyee
isaan gaafate irra hedduu isaa yaadadhu yeroo sanatti umriin koo yennaa dhufne otoo ta'es waan hedduu waan iccitii hojii magaalaa fa'aa keessatti dhiisnee deemne kan isaan gaafatanii namoota achitti hidhamanii jiranii warra waliin hojjetaa turre na dura warra hidhaa turanii isaan kanatti wal hidhanii waan gaafattu jedhanii suni milkoofni isaanii sana booda akkuma hidhamaa kamuu godhanii gara ji'a 7 booda ji'a 7 booda gara karchalleetti na dabarsan karchallee ammus deebisanii ji'a 4 booda qormaataaf na deebisanii maakalaatti sunis hin taanee fi sana booda ammus karchalleetti na deebisan kuni 1982 hanga 86 achuma wanni ture karchalleen ture karchallee keessa hidhaa waggaa dheeraa ta'uu waan beeknuu fi of ijaarree keessa barnoota warra baratuu qaban barsiisuu warra barnootas barachuu kanatti of ijaarree otoo jirru gaafa barbaadan nama barbaadan waamnee ajjeesuu nama barbaadan waamnee ol deebisuu miskeensi kun noormaalidha haa ta'uuti kaan hidhamaa baay'eetu jira hidhaa sana keessa kanumaan siyaasayyuu HRPtu jira meesontu jira warra wazliigtu jira warra kaanis ni jiru dhamaan siyaasaa baay'eedha gosa gosaan yeroo sana darbii keessa isaan kun waggaa waggaatti keessaa hin hiikamne ni hiikama nama hundi ka adda bilisummaa Oromoodhaan hidhamu namni tokko illee kan hiikamu kanaan jirru Oktoobar Noovembar 86 maakilaawiidha ilmaan Oromoo qaroo ta'anii akka lubbuu keenyatti ka jaallannuu fi ka waliin qabsoo gochaa turre jalqabuma yeroo dhaabbiin gadi dhaabbatu turayyuu yuunivarsiitii keessatti wal beeknu muhee abdoo isa waliin immoo galzaa'in kaasaa'uun ani halaalumatti an beekan kana muheedha baay'ee closely yuunivarsiitiidhaa jalqabnee ka wal beeknu maakilaatti illee wal argine eeggazuu waaqeetii kanas maakilaatti argee kaan kabbada damseeti warra kana maakilaadhaa fuudhanii ajjeesuu isaanii nuti karchallee jirra kun hedduu nutti dhagahame ka jaarmiyaalee siyaasaa kaanii namni keessaa ni hiikama ka hiikuun hafe immoo namni yeroo ajjeefame jedhutti sitti dhagahama kana caalaa waan kana callisnee teenyee achi teenyee lubbuu keenya ofii keenya baafachuu qofa otoo hin taane diddaama keenya agarsiisuu qabna yoo duune saaduu karaa irratti jennee sadii taanee mari'annee tokko Nagaasaa Kumsaati kaan immoo Amaan Nuuraa Amaan Noorwee jira haala kana callisnee ilaaluu qabnu yoo duune saaduu bahuu qabna akka ta'u taanee tolfannee jenne egaa malli jiru tokkichi mana hakiimaa deemanii mana hakiimaa yeroo dhaqanitti jedhaa miliquu haala tolfachuu qaba sana tolfannee ba'an jechuudha kan wanti ta'e inni kaan haala hamaa keessa ba'an yeroo sana keessatti haala namni keessa darbuun keessa hin darbineetii ka dirree geenye inni seenaa isaa dheeraadha. Hedduu waan nama ajaa'ibudha. Seenaa keessas Ameerikaa jedhamtan danda'udha. Akka carraa ta'e xiqqaa fi guddaan baay'eedha jedhamuun kattiin jalqabaa akka 1971-72 akka
keessatti qabamne holotaatti midhame gara ji'a 5 ji'a 4 hidhamne baane holotaatti holotaa military kaampiitti jechuudha. Kun gara jalqabaati. Sana booda akkuma carraa ta'e ammas 1975 yeroo municipalitiitti boombiin dho'e sana kun akkuma carraati suspect si boonatanii akka qarmatti qabanii na hidhanii second police stationitti lubbuunuu darbuu danda'a ture akka carraa police station sana keessa nama Oromoo tokkotu lubbuu kona baase malee inni lubbuun nama laafatu ture. Maalirraa ka'anii suspect si boona incidentii kanatti jedhanii akka na qabanillee ammoo na citiisaa baruu hin dandeenye. Kun 1975 hanga jalqaba 1980tti end of 79 shaambutti nu fite Musee Fantaa yeroo Imruu Ibsaa fa'aa Birroo Warquu fa'aa hidhee Naqamteetti dabarsee nuun shaambutti nu dhiisee baay'ee dhagaa nuti leechitti fayyadamne inni gara waggaa 2 fi ji'a 3 jechuudha. San booda immoo isa amma jenne kana salumaa isa yeroo summii sana jechuudha inni waggaa 5. Nama summii si nyaachise sana wayii argitanii? Hin argine asii ta'anii ijoolleen tarkaanfitti fudhatan jechuun akka erganuti deebinee erganuti dhumne booda. Otoo argitanii maal jettuuni? Maal jenna nama laalessaa garuu meeshaadhaan silaatii gaafa summitti jiraate warra kana qindeesse warri Musee Fantaa bahee fi dirribaa moggaa bahee fi warra kaan warra waan kana qindeesse silaatii humni isaa fi waan isaatti jiraate ka haaluu ijoollee sanaa bahuun nutti ture. Isaan kunis deemsa keessa hin hafnee fi akka tokkotti nuti hin godhin malee Musee Fantaa malee dhaatti ture. Haaluutti sochii warraaqsaa iyyuu isa argate. Isaanis laga barbaadu namticha kana caalaa. Mana taa'anii baanii dabalamuu yaadaanuu waan barbaadan waan hawwanii wal arguun nama gammachiisa. Manni dhaabama ulfaataa akka ta'e namuu kan beeku. Yeroo waraanatti hidhatanii dabalamtan maaltu isinitti dhaga'ama? Inni nuuf yeroo achi geenyu jalqaba sabni tokko karaa irratti nutti dhufte nu qabde sagliin kun eessaa deemtu isin baasaa seette ta'u suutumannee hubachiifne erga hubatanii booda isaan warra duruu anaan beekantu keessa jiran rasaasa fixanii gammachuudhaaf ijoolleen kun nuti immoo gammachuu keessa darbinee akkuma namni kamuu emooshinii qaba namni hundi keessatti boo'ichaan lafarra gangalanne sadan keenya achuma gahuu keenya nagaadhaa maalii fi waan keessa darbinis ulfaataa ture karaa isa gidduutti hedduu boo'ichi kun guyyaa baay'ee gammachuudha. Waraana keessaallee namoonni argee kana dura dubbise seenaa kana nutti himaniiru hedduu ulfaataaf hamna dheeraa akka ture. Jaalala dammaa hiree ulfaataa ba'aa guddaatu isinirra jira. Rakkinoota amma sanaa keessa darbitanii ba'aa rakkina gabrummaa hidhaa dararaa uummata Oromoo yeroo adda addaatti baatanii jiran kan naannoo kun akka abbummaatti fudhatee falmaa jiru fudhataniitti jirtu. Akkamitti jirtu amma? Akkamitti jirtuun dhaabiraa fi qabsoon akkamitti jiraanitti fakkaata. Dhuguma akka waan ulfaataa keessa darbine waan jaarmiyaan
siyaasaa jaarmaan keessattuu bilisummaaf lolu gargaarsa tokkollee kan hin qabne uummata qofaa irratti kan hirkatu haala duulaa ka diinaa ka waahillan diinaa warra diina kana gargaaran jaarmiyaan kun akka lafaan kaane jalqabumarraa as dhiyoo kan immoo chaartaraa as keessaanis alaanis duulli qabsoo kana irratti ta'ee baay'ee ulfaataadha jiraachuufu yeroo qormaata keessa galame deddeebi'amee isa baay'eedha haa ta'uutii irra darbine karaa waraanaas karaa jaarmiyaas akka jaarmiyaatti keessa baane kun hundi tokko deeggarsa uummata keenyaati kana keessatti sadarkaa olaanaa akka qabu akka keessa gadi faginaan beeknutti uummati kun dhaaba kana baay'ee jaallata keessattuu uummata keenya biyya keessa jiruu fi deeggartoonnii fi miseensota keenya ala jiran haala rakkina kamuu keessa rakkina dhaaba kanaa fi rakkina qabsoo kanaa baatanii rakkina kana keessa akka baanu nu godhanii jiranii sadarkaa tokkoffaatti uummata kanaati jedhanii ittaanee haala qormaataa ulfaataa keessa miseensota itti cichanii murannoodhaan xiiqiidhaan jaarmiyaa kana rakkina keessa dabarfame jechuudha. Isaan kun qabsoo kana keessatti bakka guddaa qabu. Jaarmiyaa kana keessa dabarsee amma sadarkaa dhaabni kunis uummati kunis jaarmiyaan kunis qabsoon kunis qoma isaa dhiibee olaantummaa diinaa irratti argatee jiruuf jechuudha. Dhiyeenya kana walgahii gumii sabaa gaggeeffattanii jirtu ibsillee bahee jira. Walgahii gumii sabaa kanarratti xiinxaloonni dhimma Oromoo ilaalu, qabsoo ilaalu, naannoo ilaalu irra geessanii murtiin dabarsitan maali? Karaa mataa keenya akka hubannutti akkuma gaaffii kee duraa keessatti tuqe qabsoon uummata Oromoo diina kana irratti olaantummaa qaba. Olaantummaa argatee jira. Kuni galataa uummata keenyaa fi dargaggoota murannoodhaan sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhatanii wareegamaa jiranii galata guddaa qabu. Diinni keenya waan lama qofaa irratti rarra'eeti jira. Jaarmiyaan isaa diigameera. Jaarmiyaan bulchiinsaa, jaarmiyaan basaasaa. Qabsoon kun irra aaneera kana OPDO ka irree tikaa wayyaanee waggaa 25 irree tikaa wayyaanee ta'ee uummata keenya irratti diriiree jiru laamsheesseera qabsoon kun. Haa ta'uuti diinni ammallee tikaa fi waraanaa irratti rarra'ee jira. Isa kanas diiguun ni danda'ama. Mala ittiin diigamuu fi mala ittiin irra aanamu tooftaan hundii fi habamuu wareegamuu gaafatu irra aanuu danda'ama jedhameeti lafa taa'amee jira. Irra aanuu danda'amu immoo miraakil jedha faranjiin. Miraakil qabsoon kun horate haala humna waraanaa fi tika olaanaa guddaa Afrikaa keessattuu ka dargii ture dargii taanee wayyaaniidha ka jiru isa kanarra aanaa jira qabsoon kun kana ka dallaf kaate kana keessatti ka dagatamuu hin qabne ammallee taanaan haala nama qaanfachiisuun waahilloonni mootummaa kanaa itti rarra'anii gargaarutti jiranii kun ka gumii sabaa lafa kaateedha. Inni kun isaan kana wajjin lola seennaan ulfaataadha. Haa ta'uutii
isa kana akka dhaaban kuni kan irratti hojjetamuu qabu akka ta'e humna guddaa fi qabeenya guddaatti dhangalaasaa jiran mootummaa kana jiraachisuu fi isa kana cuunfaadhaan haa ta'uuti akkuma deddeebisee himuu yaale bilisummaa isaa harka isaa galfatuudhaaf murannoon uummata keenyaa dhaaba kana jala hiriiree qabsoo dargaggoonni ofitti fudhatanii waan jedhan wanti dhaabuu danda'u galii isaan maqaa wareegama gahu nu gaafata wareegama nu gaafa kan nu gaafatus ni beekna kuni waan dhaabbatu qabu kun akkaataatti bunni sabaa lafa kaa'amte qabsoon bilisummaa Oromoo keessaa iyyuu kufaatii darbii boodaa fi dachaattarii ba'anii karaa biyyoota alaa dubbeedhaan humnaa waliin lolamuun rakkinoota walxaxaa hedduu keessa darbeetu yoo naga'e maanni iccitiin akkamiin fayyadata akkamiin sana baafuu danda'e biyya dubbee ga'aan qabu deeggarsi ga'aan jiru mootummaadhuma akka bilisummaa Oromoo riphee lolaa waliin lolamaa jira mootummaa wayyaanee keessaa alaa dhiibbaa jiru hunda dandamaatee akkamiin as ta'e. Iccitiin qabsoo jabna qabsoo kanaayyuu gaaffii ammati jette kanarratti rarra'a. Gargaarsa jedhu dubbee kana argatuudhaaf hedduu ijoollee chaattara boodani karaa Somaaliyaa yaalle wareegama hedduu baafne sun hin taane dhiibbaa biyyoota alaa fi mootummaa wayyaanirraa naannoo sana wareegama hedduu keessaa baane jechuudha. Karaa Keeniyaallee karaa kibba Oromiyaa hedduu tattaafanne Keeniyaa kanatti tuqnee karaa sana dubbee hordofuudhaaf inni sunis hin taane dhiibbaa alagaarraatii mootummaan Keeniyaa doorsifame inumaayyuu duubaan akka nutti duulu waraanaan deddeebi'ee kana nurra ga'ee dubbee haadhamnu malee humna keenyaan jiraataa jirra ammoo naannoo sanatti duula karaa Keeniyaas karaa mootummaa Itoophiyaas deddeebi'ee nurra ta'urraa karaa Sudaan silaayyuu waa yaalamu dhabame chaattara booda egaa malli tokkichi jiru wareegama baasanii biyya keessaan humna ta'u qofa kan jedhudha gaariidhaan kuni isa kana humna biyya keessaan humna jaarmiyaa fi siyaasaa ka uummata kana gara humnaatti jijjiirsisu irratti gadi taa'ee beektota hedduu qaba biyya keessaa ka uummati kun horate barattoota yuunivarsiitii waliin maree bal'aa waggaa dheeraa 2001 kaasee hanga 2011 gidduutti maree fi leenjisaa fi jaarmiyaa fi yaada kana qabsiisuu fi isa akkasumatti diddaa immooshinii irratti taree ka jaarmiyaa fi leenjisa irratti hundaa'e caasaa diriirsuu dabballoota baay'inaan leenjisanii uummata keessa facaasuu uummata kana waan sagantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo fi mirga isaa akka inni falmu qabsiisuu hanga mana keessa deemanii uummata kana barsiisuu ganda isaa keessa taa'anii barsiisuu waliin jiraatanii barsiisuu isa kana waggaa 10-12-13 darban kana keessa ka yeroo keenya fudhate kuni bu'aa argamsiise ofiisaa ofiisaa bal'isee ofiisaa ofi ijaaruutti gadi taa'ee ofitti fudhate qabsoo kana uummati kuni ka barbaanis kanuma keessaan humna ta'ee humna keessaan as bahee malee alarraa eeggachuu akka hin dandeenye dargaggoota beektota akkasumas uummata kana qabsiisuu gadi jabeessinee kaa'uun ammallee uummati Oromoo of malee wal malee waa tokko hin qabu.
alaa malee immoo jijjiirama fiduu danda'ama jedhee jira ni danda'amu kanuma achi keessa.